Dhaggeeffadhu namni seenaa isaan beene bishaan qabatee irraati karaan dhugaadhaa labbaadhaa siifiin maasiraa talmustaqiima. Allahu akbar. Amantii keessan jijjiira afaan keessan jijjiira jee Minilik. Lolli abbootii teenyaa fi isa jidduu ture isuma kana. Abbaa Jifaaris gibee gamatti sii kennina gibira kan kee amantii keenyaas eenyummaa keenyaas jijjiirru jeniin. Nuti Islaama. Oromoon. Itoophiyaadha jennee saba sablammiidha. Abbaa keenya leenjisoo diigaatiinis kanuma je'ee noo nuti muslimaatti eenyummaan keenya Oromoodha. Saba sablammii hojii Itoophiyaadha jenniin. Abbaa keenya murawwaa bareentoo yaali sireetiinis kanuma je'ee nuti Islaamaatti eenyummaa keenyaas kaanis hin jijjiirru jenniin. Nuti Islaama. Kanniisaan siin lolla jenniin dittu. Abbaan keenya bakar waareetis wadaa qalmoo hormoo sootis anni jechuun batinaatis amantii keessanii fi afaan keessan jijjiiraa jennaan hin jijjiirru jenniin booki ingiliyeetti gartee xaafiitti ergite. Ollaleettis erginaa keenya barbareedha si guba waraannini.